Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Kan isin fayyisuu ana Waaqayyoodha. Seera Bo'uu boqonnaa 15 lakkoofsa 26. Maatiiwwan Waaqayyoo biyya keessa iddoo dhiyoo, biyya alaa immoo iddoo fagoo kan jirtan hundi akkaataa kennaa muudama keessanitti nagaa Waaqayyoon sin gaafadhaa. Akkam jirtu? Nagaa faraarri Waaqayyoo yeroo hundumaa hunda keenya irra olee bulee haa jiraatu. Mata duree kana jalatti waa'ee dhukkubaaf waa'ee fayyinaa walijjin barannaa Waaqayyo nu haa barsiisu. Ana nama dadhabaa kanaatii fi iccitii isaa isa fagaate natti dhiyeessee isa dhokate naa mul'isee arraba koorra naaf kaa'ee isiniif immoo laphee liidiyaa akka banee laphee keessan isiniif banee Waaqayyo nu barsiisee Waaqayyo nu haa fayyisu. Kadhannaan haadha Waaqayyoo, araarsummaan giftii keenya maaramii, eegumsaan qulqulloota ergamoota Waaqayyoo, waadaan toloota wareegamtootaa hunda keenyarra olee bulee haa jiraatu. Kan isin fayyisuu ana Waaqayyoodha. Dhugaadhumatti maatiiwwan Waaqayyoo uumaan keenya, Waaqayyo fayyisaan keenya hundumaa kan qabu, hundumaa gochuu akka danda'e, fayyisaa addunyaa kanaa akka ta'e namni amaleeffannaadhaan beeka. Fayyisaa addunyaa kanaa yeroo jennu immoo foon keenyas kan fayyisu, lubbuu keenyas fayyisuu kan danda'u, ajjeesuus kan danda'u, jiraachisuus kan danda'u Waaqayyo akka ta'e namni hundumtuu amaleeffannaadhaan ni beeka. Garuu wanti nama jalaa dhokatu akka akkamittiin Waaqayyo nama fayyisa. Namoonni fayyina barbaaddanii egaa isa kana wajjin barannaatii na caqasaa. Waaqayyo akkaataan itti nama fayyisu akkaataa kamiin tokko kana baranna. Lammaffaa irratti mee dhukkubumtiyyuu akkamittiin gara biyya lafaa dhufee? Cubbuun akkamittiin gara biyya lafaa dhufee? Du'i akkamittiin biyya lafaa dhufee? Duraan dursa karaa isa kana edda barree booda akkaataa itti Waaqayyoo kanarraa nu fayyisus waliin baranna jechaadha. Waaqayyo nu haa barsiisuu, Waaqayyo nu wajjin haa ta'u. Dhugaadhumatti Waaqayyoo karaan itti nama fayyisu karaa gurguddaa lamatu jira. Karaa gurguddaan lama jiru kun inni tokkoffaan kallattiidhaan, inni lammaffaan al-kallattiidhaan kanuma qofatu jira. Kallattiidhaan nama fayyisachuun maal jechuudha? Al-kallattii jechuun maal jechuudha? Kallattii jechuun jechuma isaatiin nama fayyisa. Al-kallattii jechuun immoo wantoota garaagaraa sababa godhatee waan hedduutu jiru. Sababa godhatee fayyisuu danda'a. Kanan ilaalla. Garuu isa fuula duraa waan hubatamuu qabu namoonni fayyina barbaadan, namoonni ani dhukkubsataadha fayyuu nan barbaada namni jettan, yookaan immoo bor arra fayyaa yoo taatan illee dhibeen keessan sakatta'amee qoratamee bira hin geenye yoo ta'e fayyaa jettanii kan of ilaaltan, bor immoo dhukkubsachuus kan dandeessan, mee dhukkubi akkamittiin dhala namaatti dhufe? Cubbuun akkamittiin dhala namaatti dhufe? Du'i akkamittiin dhala namaatti dhufe? Edda kana ilaalle booda akkaataa itti Waaqayyo nu fayyisuu danda'u immoo dhuma irratti ilaalla jechaadha. Ni jalqabaa karaa itti badiisi, karaa itti dhukkubi, karaa itti gadadoon, karaa itti dhiphinni dhala namaatti dhufe karaa baay'eetu jiru. Karaa baay'ee jiran keessaa garuu mee sadii ilaalla. Karaa gurguddaa sadii sana ilaalla. Inni tokkoffaan karaa itti dhukkubis haa ta'u, cubbuunis haa ta'u, du'i namatti dhufu karaa akkaminnaa jettanii ajajamuu diduudhaan, seera Waaqayyoo cabsuudhaan namatti dhufa. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 16. Abbaan keenya Addaam gaafa gannata keessa waggaa 7 ji'a 1 guyyaa 17 jiraachaa ture sana keessatti seera Waaqayyoo eegee, abboommii Waaqayyoo eegee akka dubbii Waaqayyootti jiraachaa waan tureef dhukkubi hin turre, beela'uun hin turre, daaruun hin turre, dhiphachuun hin turre, dheebochuun hin turre. Kun hundumtu kan dhufe erga seera Waaqaa cabsee booda waan ta'eef tokko kana. Seera Lewwotaa 26:15, seera keessa deebii 28:27 kaasee haga dhumaatti, Matsaafa Fakkeenyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 6 haga 30tti, Matsaafa Xibab boqonnaa 1 lakkoofsa 5 kaasee, sadaffaa Matsaafa Maqaabiyaan boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasee. Achirratti maal jedhaa? Ajajamuu diduu keenyaan yookaan ajajamuu diduudhaan
dhala namaatti dhukkubi, dhandhagubaa, dhukkubi, sombaa, dhukkubi, qoricha hin qabne akka namatti dhufe caafamee jira jechaadha. Waa'ee isa kanaa qulqulluun raajaan Waaqayyoo Isaayaas yommuu dubbatu matsaafa raajii isaatii boqonnaa 1 lakkoomsa 19 gubbaa irratti tola jettanii yoo ajajamtanii fi eebba lafarraa nyaattu. Yoo diddanii mataa jabaattaniif garuu seefiitu sin nyaataa jedhe. Seefiin jedhame sun dhukkuba. Seefiin jedhame sun dhukkuba. Seefiin jedhame sun balaadha. Kanaaf duuchaadhumatti karaa sadii namatti dhufu keessaati inni jalqabaa seera Waaqayyoo cabsuudhaan namatti dhufaa jechaadha. Jalqabees jechaadha. Inni lammaffaan karaa lola seexanaa. Karaa lola seexanaa yookaan karaa kissii seexanaa. Matsaafa Iyyoob boqonnaa 1 boqonnaa 2 dubbistanii yoo ilaaltan seexanni akka isheen Iyyoobiin kasaste. Kissii seexanni Iyyoobiin kasaste irraa kan kaase Waaqayyo dhaqii foon isaa irratti, dhaqii qabeenyaa isaa irratti waan jaallatte hojjedhu akka jedhe. In agarra jechaadha. Kanarraa kaasee Iyyoob waggaa 38 dhiphatee, dhukkubsatee, rakkate jechaadha. Inni kan biraan matsaafa raajii Zakkaariyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 1 akka seexanni nama addeessee dhukkuba namatti fidu. Nama qoruudhaaf jechaadha. Waaqayyos immoo qormaata seexanaa kanaan hin kufnaaf hin kufnuu keenya, hin dandeenyaaf hin dandeenyuu keenya, obsa qabaannaaf hin qabaannuu keenya nu ilaaluudhaaf nutti dhiisaa jechaadha. Iyyama Waaqayyo ala garuu wanti tokko wanta hoyyuu hin jiru. Seexana kanaan Waaqayyo maal jedhe gaafa isheen kasastu dhaqi gaamee na ilaala akka hin arrabsu. Dhaqi na godhi akka inni na dhiisu nan ilaala, akka hin arrabsu nan ilaala. Garuu lubbuu isaa irratti akka bu'uun hin bu'in, foon isaa irratti garuu, ijoollee isaa irratti garuu, qabeenyaa isaa irratti garuu waan barbaaddu jedhe. Matsaafa raajii Saquuqa Ermiyaas boqonnaa 3 irratti maal jedhaa? Iyyama Waaqayyoo ala wanti tokkollee wanti raawwatamu hin jiru jedha. Kanaaf inni lammaffaadha kissii daabiloosiin seexana namatti dhufe. Inni sadaffaan gaarummaadhaaf. Gaarummaadhaaf. Roomee 8:28 irratti maal jedhaa? Akka jaalala Waaqayyootti warra deddeebi'aniif, akka iyyama Waaqayyootti warra jiraataniif wanti isaanirra ga'u, foon isaanirra ga'u hundumtuu gaarummaadhaaf malee hamminaan mitiidha. Waa'ee isa kanaa qulqulluun Phaawulos haga samaayii sadaffaatti ol ba'ee ture. Biyyoota 14 illee ergaa babbareedaa barreesse ture. Namni kun mataa nyaataaf garaa ciinnaa qaba ture. Waaqayyo mataa nyaataa kanaaf garaa ciinnaa kan akka sarraa kaasuuf deddeebi'een kadhachaan ture jedha. Waaqayyo garuu dhiisa ayyaanni koo si ga'a. Ayyaanni koo si ga'a. Ayyaana koo kanaan baadhattee qoramuu qabda. Dadhabina keetiin karaa dadhabina keetiin ani immoo hojii hojjedha naan jedhe ani sinan dhiisee jedha. Egaa karaa adda biraa abbootiin keenya yeroo dubbatan maal jedhu dhukkubi daanyaa Waaqayyooti. Utuu dhukkubi hin jiru ta'e Waaqayyoon hin beeknu turre jedhu. Waaqayyo akka harkaan baaneefis maal nu godhaa? Nu qonxoxaa, nu rukutaa akka isa harkaan baane godhaa jechaadha. Karaa adda biraa adaba. Hibroota boqonnaa 12 lakkoomsa 5 haga 11 dubbisnee gaafa laallu maal jedhaa? Isin warri abbooliin ijoollee keessan ni adabdu mitiiree yeroo ishee waa balleessitu, ni qonxoxxu mitiiree. Qonxoxuun keessan, adabuun keessan, rukutuun keessan jibbaafituun taane jaallattaniiti. Kanaaf Waaqayyo immoo warra kan isaa ta'e immoo jaallattee sirreeffachuuf hin adabuuree jedha. Kanaafuu adabuun kanaafis hin jiraa jechaadha maatii Waaqayyo. Kanaaf gaarummaadhaaf. Waa'ee gaarummaa kana ilaalchisee Waaqayyo kan isaa kan ta'an bifa baay'een gargaara. Mammaaksa baay'ees ni kaasuu nan danda'a garuu akka yeroo keenyatti fayyadamuudhaaf jecha kun hin ga'a. Egaa mee karaa sadii namatti dhufaa jenneera dhukkubi. Amma isin keessaa namni fayyaan eenyudha? Namni fayyaan eenyudha? Yookaan immoo hundumti keenya dhukkubsatoo yoo taane fayyuu ni barbaanna yoo ta'e mee dhukkubii keenya nu qabatee jiru, ittiin dhukkubsachaa jirru kanneen sadan kana keessa isa karaa kamiidha? Mee of gaafadhaa. Ajajamuu diduudhaan immoo lola seexanaatiin immoo gaarummaadhaaf jettanii yaaddu. Warri garaachi sin dhukkubu, warri kareen sin dhukkubu, onneen sin dhukkubu, warri dhiibbaa dhiigaa, warri kaanserii, warri dhibee sukkaaraa, warri dhibee kan biraa dhukkubsachaa jirru mee karaa sadan kana keessaa karaa kamtu beektanii yaaddu laata? Akkuma kana Iyyoob sana karaa tolummaati laata? Iyyoob nama tolaa ta'eetu jiru utuu Waaqayyo waan afuriin dhugaa ba'aafii jiru seexanni kasastee jennaan Waaqayyo immoo itti dhiise. Hin addaamuu hin danda'u jedhe.
Karaa adda biraan namoota barumsaa ta'uu bor jedhe mee kan koof kan keenya karaa sadan keessaa kamiidha deebitti laadhaa sinifanniisa. Egaa inni kan biraan maatiiwwan Waaqayyoo dhugaadhumatti of hin goyyoomsinu tokkollee namni fayyaan hin jiru. Matsaafa raajii Isaayaas boqonnaa 1 lakkoomsa 1 haga 2 dubbisnee gaafa laallu qeensa miilla keessanirraa kaastanii haga rifeensa mataa keessanitti kan rukutamtanidha, kan dhukkubsattanidha. Madaan keessan madaa'ee foolii kan jedhudha. Egaa amma immoo eessa akkan sin rukutu barbaaddu ree jedha Waaqayyo. Waan na ollaaltaniif waan na dhiiftaniif dhukkubsatoodha sinnuun jedha. Kanaaf namni fayyaan hin jiru. Karaa adda biraan foon keenya fayyaa yoo ta'e iyyuu lubbuun keenya immoo yoo dhukkubsatteetti sababa cubbuu wajjin nuuf jechaadha. Kanaafuu maatiiwwan Waaqayyoo fayyuu ni barbaaddu re'am. Fayyuu ni barbaanna taanaan egaa Waaqayyo nu fayyisuu barbaada. Du'a keenya hin jaallatu, dhukkuba keenya hin jaallatu, gadamuu keenya hin jaallatuuti. Mee akkaatti Waaqayyo nama fayyisu sana walitti himne gaabbii gallee akka fayyinuuf mee karaa inni itti nama fayyisu kana immoo ilaalla. Akkuma sila isinitti meegaa Waaqayyo dhukkuba keenya kanarraati yoo har'a fayyaa taane immoo bor dhukkubsachuudhaaf kan jirru keessaati. Kan itti fayyuu dandeenyu karaa gurguddaa lamatu jira isiniin jedheera. Inni tokkoffaan kallattiidhaan. Mee kallattii jechuun maal jechuudha? Kallattii jechuun qoricha tokko malee utuu harka namarra hin kaa'in, utuu waa namatti hin dibin, utuu limmoo nama waraanin yookaan utuu kinii nama liqimsiisin akkasumatti jechuma isaatiin kayi dhukkuba keetti fayyiteetta jecha jedhuun. Sakan amma waa sadiin sinii kaasa. Tokko wangeela Luqaas boqonnaa 7 irratti ajajaan dhibbaa naa'oonsaa gaafa jalaa dhukkubsate maal jedhe? Mana koo hin dhufin, manni koo mana cubbuuti. Asuma dhaabadhuuti sagalee kee mana kootti ergi. Hafuura koo mana kootti ergi. Naa'oon koo naa fayyaa jedhe. Kun amma kallattiidha. Karaa adda biraa wangeela Maatewos boqonnaa 15 gubbaa irratti dubartiin biyya Kana'aan gaafa mucaan ishee jalaa dhukkubsatee mana ciibsitee gooftaa duukaa bu'aa deemte san gooftaan gaafa isheen amantii ishee ilaalee cimina ishee ilaalee maal ittiin jedhe seenaa kanan beektu kanaafan gabaabsuu barbaade maal ittiin jedhe akka amante siif haa ta'u nama amantii guddaa qabdu kasii kana ana Israa'el keetti nagarre dhaqi mucaan kee siif fayyite battaluma sana mucaan ishee manaa fayyiteedha. Kun maalin nama gaa kallattiidha. Karaa adda biraa Faarsaa 78 lakkoofsa 35 irratti qorichi keenya Waaqayyoodha. Qorichi keessan Waaqayyo akka ta'e yaadaa jedha. Waaqayyo qoricha keenya inni ta'e waan barbaadu nu fayyisuudhaaf. Mee wangeela Yohaannis boqonnaa 5 irratti immoo ni ilaalla waa'ee Matsaagu'i. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 irratti waa'ee Matsaagu'i sanbata arfaffaa irratti illee barsiifamee darbeera. Waa'ee isaas gabaabsee waan isinitti hima. Matsaagu'i jechuun maqaa miti. Maqaan isaa Simi'oon jedhama. Matsaagu'i jechuun waggaa 38 dhukkubsatee waan ciiseef Matsaagu'i jedhame malee. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iddoo bishaan beeta zayitaa iddoo cuuphaa sana gaafa dhaqu fayyuun barbaaddaa jedhee gaafate. Akkuma duree keenyatti agarru kan. Fayyuun barbaaddaa jedhee gaafa gaafatu kallattiidhaan deebifnee gooftaadhaaf. Maal jedhe malee yaa gooftaa koo yeroo ergamaan Waaqayyoo dhufee bishaan kana eebbisu, bishaan kana baarraku, sabala kana baarraku yeroo sana nama jalqaba keessa seeneetu fayyuu danda'a. Ani garuu nama dhabee tanan as cisaan jira jedhe. Naman dhabe jedhe. Yeroo sana gooftaan maal jedheeni siree kee baadhu galii ittiin jedhe. Kallattiidhama kun. Inni garuu maal barbaada ture? Achi keessatti barbaada ture. Garuu gooftaan maal ittiin jedhe siree kee baadhu baluma galee waggaa 33 nama ciisa ture. Seenaa namicha kanarraati maal barragaa? Naman dhabee jedhe. Jarana nama dhabuun waa baay'eedha. Maal akkamittiin nama dhaba? Namichi kun rakkoo qaba. Waaqas hin jaallatu, namas hin jaallatu. Kanaaf nama dhabe. Har'as taanaan namni Waaqayyoon hin jaallanne, seera isaa hin eegne, jireenya isaanii keessatti namooti Waaqayyoon hin waaqessine har'as dhuguma nama hin qaban. Waaqayyoon hin qaban, namas hin qaban. Namas hin jaallatu. Gaafa gaddaa, gaafa gammachuu nama bukkeen dhaabatu. Jarana jireenya hawaasummaas namaa wajjin jiraadhaa. Amantitti immoo cimaa jiraadhaa. Yoo amantitti jabaannee jiraannee fi gargaarsa hin arganne hin ta'u taanaan garuu nama hin dhabe jennee ofumaa boonya. Garuu Waaqayyo gara laafessi arjaan barsiisuudhaaf jedhee garuu maal siree kee baadhu galittiin jedhe. Ammas hanqinni namicha kanaadhaa eenyu akka isa fayyise eenyu akka siree kee baadhu gali jedhe rakkina isaa waggaa 30 akka hin barre bahee masokke. Guyyaan sanbata duraa ture.
Ayhuudonni miqqanyoonni gaafa karaa irratti argan maal jedhaniin maaliif sanbataan baattee deemtaa namicha tokkotu baadhuunaan jedheedha. Eewu namicha jedhama. Fayyisaa addunyaa Yesuus Kiristoos gooftaa gooftotaadhaan. Yesuus jechuun qoricha jechuudha jara na beekaa. Yesuus jechuun hikimtu maqaa isaatii qoricha jechaadha. Kanaaf qoricha isa ta'e irraanfate. Fayyisaa isa ta'e irraanfate. Madaanii alamii irraanfate. Madaanii alamii jechuun fayyisaa addunyaa jechaadha. Inni irraanfate. Hin qoranne hin barre. Namoonni akkasii irras jiru. Kanaafuu jarri sun waa'ee namicha kanaa borsi gaafannaa ragaa baasaa ittiin jedhan. Tole jedhee gale. Kanaaf gaafa torbee isaa gaafa gooftaan argu yaada isaa argee gooftaan maal jedhanii lakkoofsa 14 gubbaa irratti kun ammallee fayyiteettaa jedhe. Kan caalu akkasitti hin dhufneef lammaffaa cubbuun hojjetin jedhe. Kaleessa akka cubbuu hojjete waan beekuuf jechaadha. Egaa namichi kun akkuma inni jedhe garuu gaafa kamisaa sana warra Ayhuudotaa jinnaqee mari'ate gaafa jimaataa Philaatooti gaafa geessan gooftaa kaballaa itti cufeeraates gaafa sanbataadha siree kan namaa isaadha ittiin jedhe. Namummaan isaa carqii taate lafa dheechumaatti hin du'e qassafamee jechaadha. Kan caalu sitti dhufaa jedhe ture gooftaan. Duraanis Waaqayyoon hin beeku dhumarrammoo kan caalu hojjete kabalee jechaadha. Isa fayyisa kabalee. Uumaasaa kabalee. Kanaan carqii ta'e lafa dha'e. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoon namichi kun nama akkasii ture jechaadha. Egaa gara dubbii kootti gaafa isin deebisu mata dureen amma deemaa jiru Iyyasuus Kiristoos kallattiidhaan nama fayyisaa. Kallattiidhaan namicha kanaan qorichatti hin dibne waa biraa hin goone hin liqimsiifne harkaan hin qabne jechuma isaatiin siree baadhu gale kun kallattiidha. Mee kallattii immoo ni ilaalla. Wanti kana fakkaatu gaa baay'eetu jira. Kan inni kallattiidhaan fayyise. Kan inni kallattiin fayyisaa jiru. Kana gaa namoonni hundumtuu akkasitti ni beeku. Garuu kan namoonni beekuu qaban kan namooti baay'ee jira dhokate maal inni alkallattii isa jedhu sanaadha. Alkallattii. Alkallattii inni jedhamu kun afaan Amaariffaatiin batazawaawaarii. Afaan Ingiliffaan immoo indirect. Matsaafa Iyyoob 33:14 gubbaa irratti Waaqayyo karaa tokkos karaa biraas ni barsiisa, ni fayyisa, namatu hubatu malee. Kanaaf akka hubannuudhaaf karaa itti Waaqayyo nama fayyisu inni kan biraan karaa maaliinnattanii waa baay'eetu jiru, waa baay'ee jiran keessaati mee waa muraasan tokko lama keessaa isin caqaseen sakaan boodatti fufu. Lama tokko irratti karaa bishaanii yookaan karaa xabalaa. Karaa bishaanii yookaan karaa xabalaa. Bishaan kitaaba qulqulluu keessatti seenaa guddaa qaba. Tokko seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 2 irratti jalqabee akkuma Waaqayyo uumaasaa uumeenii bishaan kana gubbaa afurri Waaqayyo irra buufatee jira ture jedha Museen. Kanaaf afurri Waaqayyo kan irra jirudha bishaan. Karaa adda biraa bishaanni maaliidha? Dhalli namaa waan gurguddaa 7 irraa uumame. Waan gurguddaa 7 irraa uumamne keessa 3 waaqarraa 4 lafarra. Warra arfan lafarraa keessa tokko bishaan. Uumama keenya keessa bishaan isa tokkodha jechaadha. Karaa adda biraa bishaanni kun yeroo dhiphannu yeroo dhukkubsannu ittiin cuuphamne akka fayyinuufis Waaqayyo qoricha godhee kaa'eedha. Karaa salphaa jechaadha. Kanaafuu ragaa kitaaba qulqulluu keessaa gaafa ilaallu lammaffaa matsaafa moototaa boqonnaa 5 lakkoofsa 8 kaase. Ni'imaan kan jedhamu loltuun biyya Sooriyaadhaa biyya eessaa deemee birrii guddaa baase qoricha guddaa fayyadamee fayyuu hin dandeenye. Dhukkuba qoricha hin qabne dhukkuba lamsiirraa. Garuu karaa xomboree Israa'el mana isaatti booji'ee jiru sanaadhaa odeeffannoo argate bara biyya Israa'el dhufee Elsaayin gaafa gaafatu Elsaayi galaana Yordaanositti dhaqee si'a 7 cuuphadhu ba'eedha. Yeroo jalqabaadhaa bishaan tollee qoricha yoo ta'eef sabiyya kootiitti naqee cuuphadheen fayyuu jedhee deebuu ka'e. Jarana bishaan hin caala. Bishaan hin caala. Lafti lafa hin caala. Guyyaan hin caala. Uffannaan hin caala. Nyaati hin caala. Namni nama hin caala. Waa'ee kanaa dhagaa kitaaba qulqulluu keessa jira hundumsa. Bishaan eebbifamaan jira. Bishaan Yordaanos kun bishaan eebbifamaadha. Bishaan ajaja nama Waaqayyootiin akka fayyina laatuuf eebbifameedha. Kanaaf dhagi itti cuuphadhu jennaan itti cuuphatee ba'ee lamxii isaarraa qulqullaa'ee fayyeera. Kanaafuu bishaanni maaliif fayyinaa? Karaa bishaanis Waaqayyo nama fayyisaa. Sababiin isaa maalinnaa jettan afurri isaarra jira waan ta'eef. Iyyoob boqonnaa 42. Waggaa 38 ciisaa ture Iyyoobis bishaan Yordaanos kanatti cuuphatee innis fayyeera. Indaa'um dargaggeessa waggaa 30 ta'ee muuxate. Karaa adda biraa matsaa wangeela Yohaannis boqonnaa 5 irratti namoonni yeroo ergamaan Waaqayyo bishaanicha baarraku, bishaanicha eebbisu, bishaan sochoosu abbaan keessa lixeen fayya turedha.
Arras luboonni waaqayyo masqalii gooftaadhaan bishaan kana gaafa ibbisan ittiin fayyuu dandeenyaadha hikisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 1 kaasnee gaafa ilaallu mucaa hadda gogaatti irratti uumame ija iddoo ijaa hin qabne nyaara ijaa hin qabne gooftaan hancufa isaa lafatti tufe. Lafatti edda tufe booda booccesseetoo dhaqiitii galaana Saaloomiitti miiccadhee kottu cuuphadhu kottu jedhe. Mi'a asirratti waa hubadhaa. Boqonnaa 5 gubbaarratti isa bishaanicha bukkee ciisaa jiru maal jedhe? Siree kee baadhu galee sabalatti hin argine. Isa fageenyarra jiru isuma immoo isa jaamaa immoo maal godhe? Dhaqiichiis cuuphadhu jedhe. Jaamaadha moo badhaa? Dhaqeedhe. Amma gooftaa rakkisuu barbaadeeti arguu dadhabeeti kana jaamaa ta'e. Maaf akkas jedhe? Waaqayyo kallattiidhaanis alkallattiidhaanis akka fayyisuu danda'u. Isa sabala bukkee ciisee jirus, isa iddoo biraa jirus fayyisuu akka danda'u. Sabalaanis fayyisuu akka danda'u, jecha isaan fayyisuu akka danda'u nu barsiisuudhaaf jedheeti. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Kanaafuu Waaqayyo karaa bishaaniin fayyisa. Karaa bishaanii dhukkuba foonii qofatti nu fayyisa miti. Cubbuutti nu fayyisa Waaqayyo. Cubbuu san argamne, cubbuu san qabamne, cubbuu lubbuu keenyarra nu fayyisa. Kanaafis ragaan kitaaba qulqulluu Matsaafa Raajii Hisqeel boqonnaa 36 lakkoofsa 25 irratti akkas jedha. Ani bishaan taliilan isinitti facaasa. Cubbuu keessanittis ni qulqullooftu. Laphee foonii isin keessaa baasee laphee hafuuraa isiniif hundeessaa jedha. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Wangeela Maatewos 3:11 hundumti keessan qalbii jijjiirrannaadhaaf kottaa bishaaniin cuuphamaa jedhe Yohaannis cuuphaan. Bishaaniin cuuphamaa jedhe. Wangeela Maatewos 3:11 Wangeela Luqaas 3:16 Hojii ergamootaa 13:24 cuuphaan qalbii jijjiirrannaadhaa dhiifama cubbuudhaa bishaaniin akka godhamu. Achirra argana jecha. Tokkos karaa bishaan kanaa maaltu kennamuu danda'a yoo jettanii karaa bishaan kanaa yookaan sabala kanaa maaltu godhamuu danda'a jennattani miti dhukkubatti fayyuu miti cubburraa qulqullaa'u mucummaa dhabnee turreyyuu karaa bishaan kanaa akka argannu caafamee jira jechaadha. Mucummaa dhabnee turreyyuu karaa bishaan kanaadhaa akka argachuu dandeenyu caafamee jira jechaadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaase. Waa'ee Niqoodimoos irratti dhuguman isiniin jedhe namni al lama yoo dhalate malee mootummaa waaqayyoo dhaaluu hin danda'u akkuma jedhe. Kunis cuuphaadhaan jalqaba abbaarraa dhalata lammaffaa hafuuraa bishaanirraa immoo waaqarraa dhalateetu mucaa waaqayyoo jedhama waan ta'eef. Bishaanni kun immoo isa kamennaa jettan isa lagaalleetuu hin taane isa gaafa jimaataa gaafa gooftaan fannifame cinaacha gooftaa keessaa burqe sanaadha. Yohaannis 19:25. Kanaaf karaa bishaaniidhaa waaqayyo nama fayyisuu danda'a. Isa sadaffaa, isa arfaffaa, shanaffaa, ja'affaa isa kan biraa guyyaa biraa itti fufna. Egaa waaqayyo gooftaan keenya nuyi dadhaboota nu haa jabeessu, nuyi dhukkubsatoota nu haa fayyisu, dhukkuba keenya dhukkuba foonii, dhukkuba keenya dhukkuba lubbuutti ajaa'iba isaatiin barumsa isaatiin gooftaan nu haa barsiisu. Galanni waaqayyoof haa ta'u kutaa lammaffaa isaa itti fufna.